onnee korra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii korra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadee beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafani gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fardaasiingiif yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofnee konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sanaa argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkina akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojiitti dabalamee kan ijoollee damoos irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjii walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha miliyoona 6tu akkaawuntii korra jira jechuudha. Jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waggaa deemtoo waan ta'eef Oromoo guutuu herreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaan turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate. Utuu hawaasni kun nan gargaaree ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasinatti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi amalirra deebi'ee si'a arfaffaa shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi jazakumullahu khairan dhiifama koo yoon haaqe baltan konfirmi na godhaa yoon waan na gorsitan jiraate illee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture Haayidarii fi Abu Xala'aa fi ustaaza wayii ture koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku. Achii anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaas koo isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu. An amma sa'aatii kanatti waan gochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira
wallahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaan illee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallahi quban qabu. Kan akkasiin hawwatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutiin deemini asli waa'ee iskaanii keessoo laadhaa saamu waa'ee mucayyoo. Rabbi araara jaallata. Daadhiis nama guddaa qaqqabuun. Kalas. Bakka adiisaa keessaan dhumaa jala keenya keessaan dhumaa warri komentii suuta jedha keessaan itti naasoo ustaas taalee. Asli waan dubbisaa Mee isin yoo waan hin dubbattan namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee. Laafin dubbisu abbaa murtii ustaas Taalibu dubbadhaan viidiyoo baradhaa. Inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Dhiifne. Ustaas Taalibutti deebisaaf viidiyoo baratan. Amma. Doktor Asli waa si hima. Eshi. Asin dura abdii waan naan jedhe wayi waan naan jedhe mucattii tanaan ani dubbiin seerumatu qabee fi malee ani hin barbaadu ana takka rabbi natti fide haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jette naan jedhe tanas qalbiitti qabadhame hagana jedhee tuun isin biraa murteechoof haasawaa keessanitti ce'a. Amma isin nuti isinirraa fudhanne amma hadiisa isin fiddan kana daliila da'iifa hin jenne hin fudhanne. أنا ما يجي يوري بلا ورا ذي يقول أمرك ينبك والله وصوص توباته يوتك كشو ما يزي أدقور ينفوت وانسلا يثيرين فولا كيسا فوتين جزاكم الله أما وان قوتاني وانا قوتان أبي بين أبولي سكية أبولي ثنا رتكاتي أنجار ثوقا فرطة مشاني تدول لجان مجا هيرو ما فورا قيف انتل هيرو ما قيتك أبان سنغال يمين وعملوا ما وشكانوا برادة تجذي ورا جلابيت نبرت وقيد مشان جرافي أدب أبي أكرجوت أمله جارثا متى أريد هي أبي فا ورا ما بي أن من كراروان جارثا عمري أمرت مشان يدي وأنا قوتني عبد الله المكيسني مجتين ذل الموتيثني هذا أبان جرا ركت هذا كونوا أثي أجباديا ولا جا خرجني نتبو ياجرا أنا ما كايون كي يدورا سجلين إسا أول مترين مجان كن نجلا دو قرأته مسكين ميت أجرا وانجرون كرابري كنا دفننا من سنتيف جرا دوني أما بيجنا تلبون نمارا كذا تاي بيتني أولني كرابان كستيتمنتي كنا دفن أثينجر جرا أشرا أنتر كان فتنة مجتي برا كوفي أما وانغوتن أمانتين تنلله ديفا ما كمتي جاري كنا عارف أبا مناتي أبا مناتي إسالة يالا جرا أبولتي مسلماتي أبولت مسلماتي إسلين أكما إسا أمنتي برات ربنا تفكاته مكان إسي في مكان أبا ولين فكاتو قدر نتهي من جتشو وانغو ترمى إسين أكما أثر فرطان كان فودا جار سمان موتما هركالي نفودا نوباثا isillee hin gargaaranna duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii isillee hin gargaaranna isallee hin gargaaranna dubbii guddatte faratti fe'anii ija keessa irraan of oolcha haasaa isinitti hin guddisu ustaas. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lamaffaadha wanni waan kun isin sirraa'uu danda'u koreen ustaas Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii diqqeeffamanii jira waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaameet obboleessa keenya garaa qulqulluutiin kasoban qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree